gaaffii kanarratti immoo waa'ee haraamummaa fi waa'ee hattummaa keessatti oduu jecha yaada hin qabaatin ani immoo wanni kana na dalasiise ani akka nama tokkotti ofii kiyyaa dalagataadha. Ani nama dalagatu nama reefu barbaadanis. Lammata immoo mucaan kuni ani na beeka. Ani maqaan kooti Mahammad Awwalan Jaama. Dhalanni kiyya dhalata caffaati. Gartee gandi kiyya ganda cirrichi. Yoo na baruu barbaadanis. Tokkoffaa immoo wanni agartee haraamummaa fi mucaan kunillee na biyya akka ani dalagadhu. Ijoollee wayiitii sababa ajandaa tiiktokiitii fi sababa ajandaa miidiyaa kanaan walitti bu'uu dandeenyee wani nama mudan hin jiru namni hin galan hin jiru waan kana nu galachiisee galata kan dogongorsiise waan kana sababa haraamummaatii fi sababa maallaqa nama saamuutii fi waa tokkollee irraa hin qabnu nama hin dogongorre hin jiru dogongorre kana sheenne akka barbaadan nu godhaa jechuu barbaadeeti. Gaaffii lammataa immoo ammallee kanan jiru barbaade mucaa kana gartee gaaf duraa waa'ee maallaqaatiif hin qabne waa'ee ajandaa tiiktookii kanaaf qabne ijoollee nama lama waa'ee na bira jira kan dalagaa hin qabne ijoollee san qabanii kalas kan bira ta'anii akkasitti mucaa san qabanii hoggaa waa'ee maallaqatti booda jijjiiranii waa'ee afaan jijjiiratanii waa'ee maallaqatti hoggaa jijjiiranii immoo dura awwala dubbatanii gara galanii immoo waa'ee oromummaa dubbatuun isaan dhibee baada waan kana dubbanne fiixumaan itti baana janii wajjin itti fufu. Lammata immoo wanni kuni ani akka nama tokkotti dalagataadha. Mucaan kunillee na beeka. Mucaa sanillee na beekan namatti dalagataa akka Mahammad illee na beeka. Harree saniifuu ani waan akkasiitii waa'ee ajandaatii waa'ee maallaqa nama saamuutii fi haraamummaatiif hin qabnee kanaan jiru barbaadeeti. Bareeda. Ijoollee artiitii fi ijoollee walloo hedduutti ajandaa ka'ee mucaa adeera kiyyaa tokko qaban. Mucaa adeera kiyyaa tokko qabaniiti sikkiina afaan keessa kaanii bira ta'anii waan san sammuun na dadhabee aaree kan agartee mucaa san anillee qabuu danda'e. Yeroon qabuu danda'e mucaa san ogaa qaban anillee gaduma dhiisuuf jecha ogaan ta'e ijoolleen immoo waa'ee maallaqatti jijjiirte. Yoggaa dubbatanii afaan jijjiiratanii yeroo dubbatanii ani waa'ee kana dubbanne waa'ee kana hoggaa dubbanne gara gallee immoo Oromoof jechuun nama qaanfachiisa. Jennee achumaa itti fufnee fiixaan itti baane. Waa'ee sana irrattis immoo hordofamneetis qabamne ani immoo akka nama tokkotti isiniif dhiyaadheen jira. Yaadin ani qabu kana ajandaa ijoollee wallootii fi ijoollee asii jedhutti ka'ee xinnoo girgirii jedhu kana ka'ee sababa saniin hundinuu wal qaqqabee akkasitti qabuu dandeenya. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad keenya akkami nagaa fayyaa jirra jirtu bakka jiraatti duraan durseeti. Habiibi gaa ilmi namaa kun ni beekta waan intalan hin qabu waan hin hojjanne hin qabu gaa'e. Dubbiin akkuma baantu jabaachaa dhuftee kan qalame jettu asuma namni qalameen jira hin agarreewu. Isa ijoollee wal qabdeetuma wal salphiftu malee kan qalameen argineewu. Asumaan itti aansun waa'ee kanarraa xinnoo dhageettii qabdanii. Yaa makkeen yaa booyaa ilma Oromoo abbaa miskiina maa ol baatanii akka manguddoo akka sheekootiitiin manguddoos ni jira naannoo beekaan hayyooti guddaa jira maali waan kana ol baatanii akka dhaabbatu irratti hin hirmaanne maaliif callisuu filattaan yaaboo ijoolleen hoolaa ijoolleen wahuun bambienne ganda namaa bakka hin buutu abbaa fedhammaas. Silaa waan walloo waan sitti mun qabatu narra beekta waan walloo qaamaan keessa jettee nama beeku waan sitti mun qabu kan arsitti saarsi waan sitti mun qabu ilmaan Oromoo lamman akkana wal godhu jechuun qiyaamaadha jechuudha. Kanarraa maaliif ol baatanii dubbaan yaama kee manguddoon biyya keessa jirti lafanii jirti manguddoo wallootis ni beekta kan arsi keessaas hin jira lamman walitti fiddee maaliif laabsii kana nu laabsine maaliif calleessa nu dhaggeeffatta salphanne ammallee inshallah sagalee kan akka dhaggeeffattuuftiin qabaa yeroo qabaatte addaraa kan kee waan kana manguddoo qaama lachanuuf nu dubbisiiti miidiyaa irratti ol bahiiti waan kana karaarri bu'ee dafee dhaabbatu nu godhii salphanne maqaan nama badee maqaan wallootis badee maqaan arsiitiif badee hin callisinaas hin jedha itti aansun anas eekaa akkuma singane saniin akkuma nu gane sinii gane saniin hafemu maallaqa sammaatii galchemu akkamirra jira
silaanoo illee ijoollee siniifin baasa jedhee maallaqa qarshii meeqan warqisiise ammallee nu gane kinoo ijoolleen har'a karaa biraatiin itti dhaabbannee har'a nu baate anaan shiikaa garee sanirraa baqatee silkii hidhate akkasitti jira kinoo mee isinoo maal malquba qabdan akkamisin godhe maallaqa galii maatiidhaa galchee mo'achumaan hafe. Dhoggitu hooma jedhuuf namni yoo wal jalaa caccallise malee abbummaan osoo guyyaa lamallee taate waan kana addaan dhooguun hin danda'ama. Bartaan lollee akkanumatti wal tumanii anu guyyaa shaniif ijoollee ta'e ta'uu lollee kadhee taarsillee kadhee addaan dhoggee bar boru walitti hadee be'anii malee amma osoo hafarsoo dhaabi usmiyyee dhaabi afmad dhaabi abdii dhaabi osoo jedhe hin dhaabdi jedhe tun hunduu arfanuu hin dhaabdi bar kun dhugaadha bar namni kun arra waaf godhe maaf nama balaaleffatina dhaabsifnellee beeyna. Amma gaafsanillee osuma jarri maal jedhanuu dhaabsise beeka aga sagantaan deemee mana obsaatti gayutti anumatu asumarratti kadhate dhaabsee asirra fidee walitti fide jechuudha. Garuu maaltu jira amma dubbii kana keessa rakkoo jira. Rakkoo jiru jira. Nama du'ee jira. Nama qadiyyaa hidhamee jira lola ammaa kana ka adda godhu. Maallaqa irratti wal lolamee jira. Birrii miliyeenatu balaa kana hunda fide. Waan kana sababa Oromoo qabdeen Amaarri cafamaa baate. Dhugaa Oromootu dhugaa Amaarattu Amaara wal nyaachisaa jira jedhan. Waan kana osoo miidiyaa isaaniittu gabaasanii warri suudii jiru guutuun xaragamee gara hidha. Diinna Amaarri diina keellee osoo ta'u diinni keellee gaaf dhugaa qabu walitti garagalche. Shira Oromoon shirte Amaara jettee qortumaa maallaqa walirraa buufataa turteen dhugaan ilmaan milikisin qabdee biyya Arabaa keessatti walitti fichiisaa jirti. Tokkoffaa ijoolleen keenya ka Arsiitii fi kan Walloo kanallee amanuu qabdan. Dhugaa ilmaan milikisin irraa qabdu ta Suudii jirtutu walitti fichiisaa jira. Rakkoon jiru bakka kana amma wanni dhiyeessaniif har'a waan kanarraa wanni hafaniif osoo jaarsummaa qofa taate namni hin dhufu. Manni kun mana kiyya tokkoffaa ani na argaa fi maarra jedhee dhugaa biran taru evidensii qaba yoo gurbaan kun bakka malee ni jiru illee dubbiseera. Yoo waxxaree nu qabe nama 2,000 duratti salphaturra waan kana keessa hafuun warri manguddollee hafuun mala. Rakkoon bakka ijoollee wal tumtuu fi waa tumsiiftuu kana jiru. Rakkoon bakka biraa jira amma lola ammaa kanarratti. Rakkoon warra koree ijaarrate garee ijaarrate haadha biyyaa boochisu maallaqa uummata irraa sassaabu miliyoon irratti ergame kana dhoysaa iccitii dhoysaa hedduu jira lola ammaa kana keessa jechuudha. Ka miskiinni hoolaa eeguu fi oorruu dalagu quban qabne. Ka isin warri miidiyaa irraa deddeemtanii torbaanitti dhuftan quban qabne waan hedduu jira. Hanqanama galgala asirra jira biyya bakkaa jira dalagaan qabu waan ta'eef yoo saayidii arraballee yoo dhiise waan namni wal godhu isin caalaa kusirritti argaa oola waan ta'eef. Yoo namni quba gamasa keeku arfan tun gara namaa gara galtee waan jirutti wadoo ta'e waan ta'eef just amma wanni irra dubbii mana kanaa dhiyeessanii fi mushkila katir kaleessa gidee anaaf madiin gaafii gaafadhu namichi mallaa inni bira jiru daarektiin haa dawwale bara. Quban qabu waan hin beeku nan beeku hin dawwale. Sigalemi amma bakkee namni wal dhiyeessaa jiru jira. Waan asafaniif isinitti mukaasa. Sinigalee raam kileerri sini ta'e. Yes, galatoon asii sani bakkeena barbaade. Thank you. Warri akka Hafarsoo fa'aaku, warri akka Ammiyyee fa'aa, warri akka Ahmad, warri akka Abdii Bilisummaa fa'aaku dholuma ka'ee tiifattuu cafacaffiisuu malee quban qabu. Baakgiraawundii waan biraatu shira biraatu jira jechuudha. Bizinas. Warra tokko keessatti warra bizinasa dalagaa jiru jira jechuudha. Ijoollee dhiiga tokko, foon tokko, wal tumsiisaa bizinasa warra dalagataa jiru jira. Hallaqa. Dhugaan jiru kana Oromoon baruu qaba. Warra asirraa wal tumu kana qofa osoo hin taane tumamiitii kana keessa dullaa kana warra bizinasatti jijjiiraa jiru jira. Amantan amanuu baattan. Ijoolleen keenya ka biyya Arabaa jirtan immootu akkanumaan lafaa kaatanii ani Walloodha, ani Arsiidha, ani marra abukaatoo gandaa taatee kooltomaa jirtu ummanni maqaa ganda jiran si galchee siin bizinasa dalagataa jira. Dalagaa ta'e dalagadhuutiin haraa abbaa kee gargaari. Daataa asii 500 itti guuttee 200 itti guutteetiin asirratti namaan tumtusan haadhatee dhiyeessoo ergite riyaalli 200 Suudii kaati daataa mobaayiliin guutu zayiniin guutu 200 Suudii ergite birrii meeqata? Torbaan tokko yaaddoo bunaa malee
hin beeytanii haati teessan kamuu biyya keenyatti dubartiin gurguddoon suusii buna qabdi yaaddoo bunaa malee torbaan tokko teettee du'aa isii goraa dhugdii jechuudha. Riyaala 500 yoo ergiteef sigala yaaddoo tokko malee zanaa jettee jiraatti jechuudha. Maaliif kun ta'a? Ani waan kana ifa isinii baasuu barbaade. Eegadheen sanii moora koomiti. Gizee yaa'oot alhullum nagar. Qeerroo dubbadhu qeerroo ejjabe maaliif dubbatuu hidhate maa callif? Carraan geeti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جرت وبليان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقى جراتني ومغاري تاساما جرى قرو فرماتا ساتي دا نرجنه هاقا اما داوان نرجنه سنقبنوغا أني أكنت فكاتوتي يو أكما دراني سن أماف irra deemnee jara kanaan jara ijoollee kana yaamnee dhaabaa jenneeni achi boodatti nama isaan bakka isaan akkuma gaafa kaanidhaa nama isaan akka isaan itti barbaadanitti nama isaan irratti dubbatuu barbaadanitti walitti yaamnee ammaan kana waltumaa jiran waan ta'eef waan kana dhaabuudhaaf aasaa keenya kanarra ijoollee kana dhaabuu warri asliin dandeessaa ammas waan kana dubbattee jirta amma duras dubbannee jirraa walumaan turre walitti saraarsine milkoonne araara san yeroo saniif milkoonnullee ammaaf akkasuma walitti deebi'ame haa ta'u walimannaallee yoo kan barbaadan taate ammaaf dhaabsisuun yoo kan danda'amu taate karaa keetiinis irratti hojjetuun barbaachisaadha nama immoo fidaa jettan kan jiraatu yoo taate akkatti walitti dubbannu tolchuutu barbaachisaa na fakkaate isa kan karaa seeraa jettaniifi karaan seeraa kun bareedaa ture. Karaan seeraa kun bareedaa ture garuu namni hundi seeraaf hin dhiyaatu. Ijoolleen kan seera kanaaf hin ajajamnes hin jiranii kan immoo qabamuu danda'anis hin jiranii kan qabamuu hin danda'amnes hin jiran. Maaliif yoo jette bakka kun bakka kan mootummaa kanattuu dhukkaasutu jira kan biraa dhiisi. Namni kun bakka jiraata. Hundi tokko miti. Haga qabamuu danda'amuun qabamanii kanaaf egaa uumaan fidan yoo jedhame immoo hin danda'amu. Saniif amma inni jalqabaadhaa kan hojjetamuu qabu natti fakkaatu ijoollee amma waltumaa jirtu tana yoo danda'amaa ta'e dhaabsisuudha. Laayivii irratti afaan Oromootiin dubbata. Oromoon afaan tokko waliin dubbata waltumuun dhaabsisuu hin dandeenye haga jennu takkatti dhaabsifamuu yaalamuu qaba. Dubbataati turree hin dhaga'amnu amma hin darbamna yoo wanni kun kan danda'amu ta'e kana dhaabsisuutti fufu. Waasaa taate immoo haasee keenya kun inuma haasa'u jirra malee ammaaf isaan hojimatti jiran. Akkas Ibrahim jettu immoo waan kana dhaabsisuuf Ibrahimiin namni miidiyaa kanarrattis ijoolleen kun hin beekanii. Ibrahimiin asirratti waa godhaa ijoollee kana dhaabsisetteetis waan hedduu natti hin fakkaatu. Numa edda malee waan hojjetee ijoollee kanaan dhaabaallee jechuun hin danda'u isaallee hin beekan. Ibrahim kan beekan Facebook irratti. Siyoos hin beekanii? Ana na beekanii ana amma barra keessumaa nu darbuu jiran amma. Haasaa waan isaa amma namni si wajjin haasa'u hin jiru. Nama tumii fi qabii malee namni kaan isaanii waliin haasa'uu hin danda'u amma akkana ni argatti. Kala lakkas taanani carraan jiru carra mana siriifaa jira karaa mafurraalee baanagaa handuudha. Ijoolleen warra geema qabu jira warri as jala taa'ee isin dhaggeeffatu demee warra geema qabu taaptaaf haa godhu. Warri geemii gara geemii adeemu amma waan isa dhumaa tokko jedhee anillee sirraa gabbu'aa. Jalqaba irratti namni du'eedhanii nu barreessaa jiran rabbi rahmata haa godhuuf ka du'e rabbi araaramu. Wanti jechuu barbaannu amma wanti sireesii fudhachuu isin qabdan aktiivistiin miidiyaa duraa waa wal godhaa warra jedhu kana ka Su'uudii kun kophaadha. Akka isin agartan nama afaan jetee san dura kophee afaanii cuqqaalaa jiran. Yoo kana ijaan argitanii seeraan hin dhaabnu jedhame kun qaldiidha. Kanaafuyyuu wanni jiru furmaanni rakkoo Su'uudii dhaabu tokkochi seera. Amma obboleessi kiyyaa qeerroo waan tokko kaasee jira. Waan kana seerri malan dhaabu. Amma mucaa baalee tokko ajjeeftee dhaarani. Ka du'e haa du'u dhiisi. Ganaa ka biraatu du'aa itti fufee rakkoon qabu kun. Isa kanaa miti amma rakkoo warra du'ee miti ka kanaa du'u caala.
adada dhiini bu'uun dhiini dabalaa deemaa jechuudha. Isa kana amma rakkinni ka jiru akka amma warri kun Ameerikaa ta'ee jooniin maanyaa arba shiriin sa'a nama arrabsuu miti. Ameerikaan namni qubaansitu. Adeemsa nama kuma sadii irratti mucaan baalee du'a jechaa jirta ragaa qabattu ragaa malee hin jedhin jecha kana ragaa malee nama kuma sadii irra jechaa jirta adeemsa. Oy abbaa ajjeesen himni ane mucaan du'eedha malee baluu ajjeesen jenne dhaabbadhu ka adeemsi sirriidha ani kutaa kana ajjeesen jenne du'e jedhaniidha malee abbaa ajjeesisanii yoo du'e yoo hin duune ammoo akkasi kutaa kana hidhee maqaa namaa dha'an jiru akkasitti nan faamini jechuu barbaade obboleesso. Walumaa galatti ani maal jechuu barbaade asli furmaanni waan kana seera bira qofa jira. Imbaasii Itoophiyaatii fi mootummaan Suudii walii galanii namoota ijoo kana sodaachisanii ka gaara keessa jiru ka meeshaa qabu ka mootummaa Suudii sodaachisuu danda'us yeroodhaaf waan kanan dhaabaa jechuu sababiin isaa hin qabama waan ta'eef satalaayitiin hin jira teknooloojiin gatii kanaaf jecha warrummaan dhiyoo jiru tufuuzoon magaalaa ta'ee waan kana godhu yoo dhaabate kun mataan isaa furmaata obboleesso ani tiyya Awurooppaa jira lagaye namni dhufee funyaaniin ijaan jedhee na laalu hin jiru yoo jabaatte xaarmusii matarra cabsaan si galte dantaa miti sun gizee sana naafin illee mana hidhaa seennaa jechuudha akka biyya Suudii sanii miti kanaaf jecha ummata miskiina ijoollee miskiina karaa deemtu ajjeesisiisu kana mana ufii kophaa taa'ee ijoollee walii oofu kana wanni dhaabu tokkochi seera qofa hin qalladinaa lubbuu namaa irratti kanaafi seeraan hordofuudha malee jaarsummaa namni mataa kee asi si dhaga'ee safara kana dhufu jiru si dhageettee safara kana dhufaan jirtu amma hundi si ilaalme amma iluun abbaan haqaa maaf hin dhufinas kaleessa maal waliin jenne achi jabaadha haizoo qaxaqaxa hudduu keessa waraanaa waliin jedhaa jiran jechuudha ani kanan deeggaru dhugaa sitti maa gifiin dalaguan kanaaf duuti ijoollee kanarra deemaa jiru rakkoon uummata miskiina irra deemaa jiru dhaabbachuu qaba imbaasii Itoophiyaa warri Suudii jirtan kanarratti hojjedhaa ergaa jedhu qaba asli kanaan alatti atillee wanni dandeettu takka hin jiru dhugaa siima namni abbaa kanaa siin jedhaa jiru hin jiru waan dandeettu yaalte kana amma gara seeraatti deebisaa furmaanni garas malee hin jiru ijoolleen kun sodaachifamuu qabanii seeraan sodaachisuu qabanii jedhee amanaan kanaan alatti wanni biraa hin jira jettanii yaadinaa jiran. دكتور warri Suudii kunillee beeytaa ila seera biyyaan baallee beekuun gaarii jedhe warri Suudii illee mootummaan waan ofiisi dararu si cadhisa malee biyya isii keessatti namni seeraan ala wal hidhee wal garafaa waan akkanaa walirra hojjetu kana informeeshinii gahaa dhabuudha malee mootummaan biyya sanillee waan kana ofitti hin cadhisu ka beekuu qabda jechaadha. Waalaikum salaam mootummaan Suudii illee waan kana odeeffannoo gahaa jala deemee hawaasni Suudi Arabiyaa jiru tokkummaadhaan odeeffannoo gahaa kennaniif taanaan caafii qofa qabatudha. Maaliif dhugaadha ijoollee teenya hidhaa keessa mootummaan Suudii dararuu danda'a, miidhuu danda'a, beelessuu danda'a, haga isaan qaamaan ciccitan takkatti meeshaalee qulqullinaa dhiyeessuu fi dhabuu danda'a. Garuu biyya tokko keessatti ammoo namni ofii hidhee wal garafaa akka fedhe laayivii wal waraabaa jecha barbaadu wal jichisiisaa waan fedhe kan wal godhu kana mootummaan Suudii osoo caafii informeeshina kennanii fi rakkoo kana yeroo gabaabaa keessa hundee isiitiin buqqisuu danda'a. Kanaaf erga seera irratti walii gallee hawaasni Suudi Arabiyaa jirtan beektonni hayyoonni hojjettoonni mootummaa warroonni koomunitii garaagaraa keessa jirtan yeroo ammaa kanarraa waan kana hojii keessan godhatanii rakkoon kun akka biyyaatitti salphinni kunillee ulfinnillee waliin waan ta'eef ofitti fudhattanii waan kana waan godhamuu qabu akka gootan namni waa tokko beekaa ila abbaan fedhillee haa ta'u naannoo fedhillee haa dhufu namni tokkoof lamallee taanaan bar beekaa dabarsanii kennuun barbaanne malee bakka namni sun jirullee ka beeku ima jira bar ijoollee walloo keessaallee bakka namni sun jiru ka beeku ni jira ijoollee arsii keessaallee bakka namni sun jiru namni beeku ni jira yoo dhuguma rakkoon kun hundeedhaan haa buqqa'u nageenyi haa bu'u ilmaan Oromoo miskiini nagaan haa dalagattu jedhan namoota kanniin ijoo isaanii keessaa dabarsanii kennu inni lammataa ammoo ijoollee warra Habashaa warra naftanyaatiif illee karaa banameetu jira maal inni yoo jettee amma ijoollee Oromootti ofii wal uguraa jira ijoolleetu ofii wal qabaa jira jedhanii odeeffannoo waan dhagahaniif amma jarrillee abbaa barbaadan karaa irraa fuudhanii nama afaan Oromoo dubbatuuf bira kaayanii achi booda maallaqa barbaadan abbaa barbaadan hawalchiisuu danda'an sigalee namni maal rakkate ajandaa keessa amma namni walloo fi arsii ka jedhu malee jidduu kana naftanyaa seentee fayyadamaarti namni jedhee herreegu hin jiru garuu isaan carraa kan akka gaariitti itti fayyadamuu danda'an kanaaf diin